nageenya. Jaarraa kana keessatti siyaasni yaadaan dubbiidhaan mariin ta'a. Namoonni yaada guutuun qabaanne namoonni mariidhaan mo'uu hin dandeenye duwwaatu meeshaadhaan yaadu ajjeesuudhaan yaadu. Nam tokko dhabuun maaliin bakka buusta lubbuu nama tokko? Lubbuu nama tokko dhabuurra ji'a tokko ta'anii mari'achuu wayya. Maaliif namni nama qalbiin isaan jijjiirama. Woodo gongorees fayyuu danda'a. Woodo gongorees sirrachuu danda'a. Qalbii jijjiirrachuudha malee furmaata dhugaa ta'uu kan danda'u namicha balleessuu miti. Namicha balleessuun yaada isaa balleessuun sodaarra ka'a. Namichi kun oolee buleennaan yaadni isaa kun nu mo'achuu danda'a jettee gaafa yaaddu yaadan qabu ta'an ajjeesutti deemta. Uummanni keenya wal ajjeesuu keessaa ba'uu qaba. Mari'achuu, yaada gabbisuu, akka biyyoota guddatanii ta'anii mari'achuu sana keessatti jijjiirama fiduu akka danda'amu hubachaa deemuun baay'ee murteessaa natti fakkaata. Kana gochuu dandeenyee jennaan biyya kana jijjiirra. Itoophiyaan jijjiirama. Carraa guddaatu jira. Jijjiiruu akka dandeenyus argaa dhufu.